meeshaa meeqa nam meeqa ta'u gurba as galgalannatti siin jedha arabe faatuma meeshaa nam meeqa nama shan meeshaa qabu uffanni isaanii maal fakkaata maal fakkaata uffanni isaanii burraa burree as galgalatti as galgal nutti miitiin galtan ijoollee gurgurutte him ol seenanii taa'anii si dubbisan mana ol si seenne mana keen seenne maa sobdatam ol seenanii baanii geebaran abbaa kana abbatanii beeke ol seenanii si dubbisan mana kee mana ol hin seenne mana ol seena kaarra ol seenanii dabran mana ol seenanii ol hin baane mana keen seenne maa sobda haadha jechuun mana maa as galgal mana hin seenne seenanii seenan taada akkasin jettu as galgalas ijoollee daa'ima kana hin beektu ofirra dabarsi amma laan dhaggeeffat as galgaliite ni himne ma gaafa yoo ala dhaggeeffat gaafa yoomii dhufanii guyyaa sabsabaa ta'e sammaan sa'aatii guyyaa moo halkan galgal sa'aatii meeqatti sa'aatii 3 maal uffatanii jiran uffata poolisaati gaamin kan akkasii uffatan reenjarii hidhannoo qawwee qofaan harkatti malee qawwee nama shananuu qawwee qabani ol seenan si dubbisan maal siin jedhanii deeman maal siin jedhanii deeman as galagalii maal siin jedhanii nagaa jirtan nagaa fayya achi maal siin jedhanii ba'an maal barbaadan lakki naguma siin fuune jedhanii gurbaa argite akkasiin sobda eeshi ani immoo waan kana waan sanaan jenne waan koyi qaba kun bitan kaanne dhufan nagaa fayyaa jenne kana bitan ol seenanii kanuma gurbaa kanuma ishinatti ishi maqaa rifeensa hin qabanii rifeensa qabu miti akkuma isaanii kana jira akkuma jira bakka ishii waan sinjanii waan silaa qaree isaan deeman hunda itti himi bakka. Kan gabbatu isaanii malee hangara isaan.